Hordoftoota keenya jechi sadaffaa kutaa jaaffaa kana keessatti beekuu qabnu kan jettu immoo inside kan jettudha. In jenne inside kan jettudha. Inside jechuun immoo keessa yookaan karaa keessaa akka jechuuti. Wanta tokko keessa inside. Fakkeenyaaf wanta tokko keessa wanti tokko jira yoo jechuu barbaanne inside enna karaa keessaa, keessa yookaan karaa keessaa akka jechuuti. Inside jechuun faayidaan isheen qabdu maalidhaa? Keessa jechuudhaaf wanta tokko keessa ta'uu danda'a, mana keessa ta'uu danda'a, konkolaataa keessa ta'uu danda'a, hoteela keessa ta'uu danda'a, bakka garaagaraa ta'uu ni danda'a. Garuu keessa jechuu yoo barbaaddan in jechuu ni dandeessu, inside jechuullee ni dandeessu. Egaa jechi in jettu karaa garaagaraa hiikamuu ni dandeessi. Fakkeenyaaf in 1980 yoon jedhe 1980 akka jechuu kooti. Keessa hin ibsitu guyyaallee ibsuu waan dandeessuuf in kan jettu amma keessallee ta'uu ni dandeessi. Inside yeroo jennu garuu keessa jechuu keenyadha. Yeroo keessa jechuu barbaannu ingiliffaan in yookaan inside jechuu ni dandeenya. Side kan jettu kun wanti sun karaa keessaa ta'uusaa agarsiisti. Inside karaa keessaa akka jechuuti. Fakkeenyaaf mee fakkeenya fudhannee ilaallu. I am inside the house yoon jedhe ani mana keessan jira. I jechuun an, I am jechuun walumaa galatti ani akka jechuuti. I am inside the house. Ani mana keessan jira. Ani mana keessan jira. I am inside the car. Ani konkolaataa keessan jira. Karaa keessaa akka jechuuti jechi inside jettu kuni. Egaa in kan jedhu kanallee fayyadamuu ni dandeessu. I am in the house. I am in the car kan jechuullee ni dandeessu. Garuu jechi in jettu kun bara 1980 jechuu barbaadan in 1980 jechuu ni dandeessu. Barallee ibsuu ni dandeessi. Jecha kana gara fuulduraatti bal'inaan faayidaa ishee waliin ni baranna. Garuu karaa keessaa yeroo jechuu barbaadan inside kan jettu kana fayyadamte jechuudha. Fakkeenyaaf birds live inside a nest. Bird jechuun simbirroon, live jechuun jiraachuudha. Simbirroonni maal keessa jiraatu? Man'ee isaanii. Nest jechuun man'ee simbirroo nest jedhama. Man'ee simbirroo isheen hojjetattee keessa jiraattu akka jechuuti. Nest jechuun simbirroon maal keessa jiraatti? Inside. Kun inside kan jettu kun keessa akka jechuutti hiikama jechuudha. Egaa jecha inside jedhu kana booda keessa jettanii qabattanii jechoota himoota garaagaraa keessatti akkasitti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Jecha wal fakkaataa inside jedhu waliin deemuu fi asumaan kan qabachuu qabdan maalidha? Outside kan jettudha. Egaa inside fi outsidein ishee kana asitti in jennee side enna karaa keessaa yeroo jechuu barbaannu inside enna. Outside yoo jenne immoo karaa alaa. Out jechuun gara alaa akka jechuuti. In jechuun immoo gara keessaa akka jechuuti. Yeroo jecha side jedhu itti daballu karaa keessaa fi karaa alaa ta'a jechuudha. Inside karaa keessaa, outside karaa alaa akka jechuuti. Ishee kana garaagarummaa ishee asitti akkasitiin qabadhaa. Outside jechuun walumaa galatti ala yookaan karaa alaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko wait me outside jechuu ni danda'a. Egaa yeroo barreessitan barreeffama keessatti ishee kana gashitanii garuu akka isiniif galu jedheetan bakka duwwaa kana dhiisee wait me outside yoo jettan wait jechuun eeguudha. Me jechuun immoo ana akka jechuuti. Alatti na eegi yoo jechuu barbaadan wait me outside. Alatti na eegi eenyuun? Anaan. Me anaan jechuudha. Wait me outside. Alatti na eegi. Fakkeenyaaf namni tokko can we go outside jedhee gaaffii gaafachuu ni danda'a. Can we go outside? Ala ba'uu ni dandeenya yookaan gara alaatti deemuu ni dandeenya akka jechuuti. Can jechuun wanta tokko danda'uudha. We jechuun immoo nu akka jechuuti. Go jechuun immoo deemuudha. Outside
jechuun immoo aladha. Gara alaa jechuuti. Gara alaatti ba'uu dandeenya yeroo jettanii gaafachuu barbaadan fakkeenyaaf hiriyoota keessan wajjin mana keessa taa'aa jirtu ta'uu danda'a. Gara alaatti ba'uu dandeenya jettanii yoo gaafachuu barbaadan can we go outside? Gara alaatti ba'uu dandeenya jettanii gaafachuu dandeessu. Egaa inside keessa yookaan karaa keessaati. Outside ala yookaan karaa alaa akka ta'e adda baafattanii ishee kana kutaa jaaffaa kana keessatti beekuu qabdu jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala EFO Tube barnoota keenya kilaasii jaaffaa kanumaan goolabna. Egaa namoonni chaanaala kana subscribe hin goone jiraattan subscribe gochuu hin dagatinaa. Yoo gaaffii qabaattanis komentii jalatti naa barreessaa. Yoo barnoonni kun isinitti tole, yoo viidiyoo kana jaallattan like gochuu hin dagatinaa. Komentii keessanis yaada keessanis please naa barreessuu hin dagatinaa jechuudha. Haga kilaasii 7ffaa keessatti jechoota sasalphoo kan biroo qabadhee isinii dhiyaadhutti kanneen har'a barattan shaakalaa jechuudha. Haga kilaasii 7ffaa keenyatti yeroo gaarii qabaadhaa. And as always, take care.